Kitaaba faarfannaa dhibbaa 49 kaasee masadiitti hundi keessan na wajjin dubbisaa warri hin qabne immoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon jajadhaa. Waaqayyoon faarfannaa haaraadhaan Waaqayyoon faarfadhaa. Walga'ii warra isaaf of kennanii keessattis jajuusaa dhageessisaa. Israa'eloota isa uummatetti haa gammadu. Ijoolleen Xiyoon mootii isaaniittiin gammaduu isaanii haa mul'isan. Sirbanii maqaa isaa haa gagatan. Dibbeef kiraaraa rukutaniis isa haa faarfatanii. Ameen. Irra deebinuu Waaqayyoon jajadhaa. Faarfannaa haaraadhaan Waaqayyoon faarfadhaa. Walga'ii warra isaaf of kennanii keessattis jajuusaa dhageessisaa. Israa'el isa uummatetti haa gammadu. Ijoolleen Xiyoon mootii isaaniitti gammaduu isaanii haa mul'isan. Sirbanii maqaa isaa haa gagatan. Dibbeef kiraara rukutaniis isa haa faarfatanii. Daqiiqaa tokko keenya mirgaa laphee keenya irra keenya. Dur turte har'as jirta. Bara baraan jiraatta. Waaqeffannaan kan keeti. Faarfannaan kan keeti. Ameeniin kan keeti. Jechi nama hiiku jecha keeti. Ati abbaa jabaadha. Ati gimbii jabaadha. Masaraa dhaloonni baay'eetti ol galee ooleedhaati. Humna du'aa waraanteetta. Aangoosi ol irra dhaabatteetta. Mootummaa du'aa barbadeessiteetta. Harkaan fudhattee mirga baanu keesseetta. Ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Abbaa fayyina keenya galanni siif haa ta'u. Karaa fayyina keenya ilma Waaqayyoo si haa galatu. Oolmaa baay'ee jira mana keenya keessa. Har'as sirraa barachuu barbaanneerra. Dhageettiin laphee keenyaa kan baname haa ta'u. Ameen jennu walii gallee kan baname haa ta'u. Biyyeessuusiin kan baname haa ta'u. Liidiyaan sagalee keessa Phaawulos dubbatu akka dhageessuudhaaf akkuma saaqxe yeroo kanaa qabee yaadni garaa keenyaa hafuura keedhaan kan baname haa ta'u. Humna hafuura keedhaan banamaa haa ta'u. Laphee marra harka mirgaa yeroo kanaa qabee dubbadheera. Akka lapheen nama sagalee Waaqayyoon dhageenye akka faarfanne akka lallaba dhageenye akka dhugaatti waliin galleedhaaf waxamadii biraan kiyyeessee kan jiru humna sagalee kee waraaneera. Biyyeessuusim waraaneera. Biyyeessuusim waraaneera. Biyyeessuusim waraaneera. Biyyeessuusim waraaneera. Raawwatee waraanamaa haa ta'u. Mirga nuu kenni. Nu barsiisi maqaa Yesuusiin ameen. Noora ulfaadhaa. Humna faarfannaa keessa jiru waan jedhu baranna. Humna faarfannaa keessa jiru waan jedhu baranna. Waa'ee faarfannaa barannaarra. Hundi keenya faarfattoota kan jedhu baranname. Yeroo baay'ee waa'ee faarfannaa faarfattootaaf dhiifna. Faarfattoota yuumma waldaan kiristaanaa garee lamatti qooddeetu ilaalti yeroo baay'ee. Tokko garee akkamii gaafa gettanii warra faarfannaa sooloo zammaarii isa warra jedhama afaan duriitiin jechuudha. Faarfannaa dhuunfaa warra faarfatan waldaan kiristaanaa waa'ee faarfannaaf yaada lama akka isheen qabdu waldaa durii isin jettanis waldaa ammaa isin jettan keessatti yaadi kun yeroo baay'ee jira. Sagalee Waaqayyoo garuu waa'ee faarfannaa maalidha? Faarfataan eenyudha? Maaliif faarfanna? Faarfannaa keessa immoo humna akkamii qaba kan jedhu waa sadan kana walitti cuunfinee ilaal na wajjin ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa laaltanii faarfannaan maal akka ta'e maaliif akka faarfatamu yeroo faarfannu maal gochuu akka qabnu ragaa baay'ee qabna. Garuu waldoota kamii biratti yoo haa ta'u abboota biratti dargaggoota biratti ol deemaa biratti yaadi lama jira. Tokko faarfannaa nama tokkotti Waaqayyo kennaa kenneettiin biyya lafaadhaan haa tagaagiran wantootatti kenne irra deddeebiidha warra faarfataman afaan biraatiin worship warra jedhan. Worship jechuun garuu faarfannaa irra deddeebi'uu otoo hin ta'in waaqeffannaadha hiikni isaanii kallattiin. Waaqeffannaan immoo kan eenyuti gaafa jettan kan Waaqayyooti. Ameen jedhaa. Kana walumaa galatti faarfataa inni jedhu kunis waa'ee faarfannaa karaaf kallattiitti aarsaa Waaqayyoo ta'ee dhiyaatu waan torbee har'aa wajjin wal qabata waan ta'eedhaaf aarsaatti Waaqayyoof dhiyaatu keessa akkuma kadhatagen akkuma lallabagen akkuma kennaagen akkuma dhaqna keenya qulqullummaatti eeggadhaa sagalee Waaqayyoo jedhee jennu akkuma kana gosattiin aarsaa Waaqayyoof dhiyaatu keessa waa'ee faarfannaa waan lafaaf waan waaqarraa wajjin waan wal qabatuudhaa fi waaqeffannaadha sagalee Waaqayyoo keessatti faarfannaa jedhee kan ta'u sooloo zammaarii haa ta'u irra deddeebiin worshipii waldaa haa ta'u garee kwaarii haa ta'u maaliyyuu haa ta'u ofiis Waaqayyo biraa kennaa godhee fudhatu kan namaa isaa faarfatu namni maqaa Waaqayyoo dha'ee waa'ee Waaqayyoo zeemessee weeddisu maal jedhama gaafa jettan faarfataa jedhama faarfattuu jedhamti.
nama sin bukketti maarra muudamtanii baatu hundi keessan siin jedhe Waaqayyo guyyaa har'aa idhaane. Ati faarfataadha idhaane. Ati faarfattuudha idhaa. Nam tokko harkaa fudhate ameenaa idhaatu. Serious ta'a baay'ee baradhaa waan sin barsiisu torbee har'aaf har'a jireenya keessan eebba afuuraa foonii lamaansaaf iyyuu gidduu galeessa waan ta'eedhaaf. Egaa sagalee Waaqayyo ammaa keessaa gaafa laan tokko ta'a guyyaadha dubbifne faarsaa 49 tokkommo sadiitti maayidha. Waaqayyo maal godhaayidha faarfadhaayidha. Waaqayyoon jajadhaa faarfannaa haaraatiinis Waaqayyooti maal godhaayidha faarfadhaayidha. Waaqayyoon jagadhaa inni jedhu kun weedduutti baasaati. Sagalee weedduudhaan Waaqayyo maal godhaayidha faarfadhaa. Faarfannaan keessan immoo faarfannaa haaraatiin haa ta'u jedha. Walga'ii warra Waaqayyoof of kennanii keessattis jajuusaa dhageessisaayidha. Warra Waaqayyoof of kennan walga'ii akkasii keessatti maal godhaa Waaqayyoof jajuu keessan dhageessisaayidha. Egaayidha Israa'el Waaqayyo ishee warri Waaqayyo fure ijoolleen Xiyoonis maalaa gootoodha Waaqayyoon agagattu mootii isaanis immoo weeddisanii ololaa qabaneedha. Mee waa lama dhagaa tokko Waaqayyoon jagadhaa faarfannaa haaraatiin Waaqayyootiin faarfadhaayidha. Gajedhee booddee maayidha iddoo walga'ii qulqullootaa itti walga'an keessatti jajuusaa dhageessisaa faarfadhaa Waaqayyoon jedha. Jechuun maa jechuudha gaafa gettan tokkummaa obbolootaa isa yeroo aarsaa Waaqayyoof dhiyaatu waliin ta'anii gurmuudhaan ta'anii Waaqayyoo waaqeffachuu keessatti eebba akka jiru sagalee Waaqayyoo agarsiisuudhaaf maal godhaayidha Waaqayyoon gagadhaa faarfannaa haaraatiin Waaqayyoon faarfadhaayidha. Sagalee Waaqayyoo waa'ee faarfannaadhaaf kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis iddoo guddaa laateera. Maaliif gaafa gettan gosa waaqeffannaa keessaa aarsaa dhiyeessuudhaaf faarfannaan tokko waan ta'eedhaaf namni kamiyyuu Waaqayyoon kan amane Waaqayyoon akka inni faarfatu Waaqayyoon akka inni gagatu yoo lallabe dheeressee akka inni weeddisu akka inni sirbuu fi akka inni shubbisuu fi afaan keenyaan gaafa bal'isnu Waaqayyo irraa barbaada. Mina dhagaa faarfachuun kun garuu faarfannaa akkasumaanii miti. Faarfannaan humna guddaa qaba. Sagalee Waaqayyoo keessaa dhaqalaalaa gaafa dubbiftan sagalee Waaqayyoo keessaa faarsaa 84 lakkoofsa tokko qabdanii amma 7tti gaafa dubbiftanii mana Waaqayyoo keessatti argamuun obboloota wajjin faarfachuun eebba akkamii akka inni qabu sagalee Waaqayyoo nu abbooma. Waliin ta'anii faarfachuun gara mana Waaqayyoo dhaquun gatii akkamii akka qabu Daawit maayidha warri gara mana Waaqayyoo dhaqan gammadanii tokkummaa qulqullootaa walakkaa argamanii warri Waaqayyoo weeddisan warri Waaqayyoon faarfatanii gammadanii mena wajjin ta'a. Yeroo baay'ee tokkummaa obbolootaa keessa waan jiru amantoonni garaagarummaa eebba kanaan beelu torbee har'aa garuu baay'ee dubbachaan ture. Sagalee Waaqayyoo faarsaa 133 maal jedhan siniin jedha torbee har'a sirran deebi'a. Wal wajjin jiraachuun obbolootaa attamattam gaariidha. Achitti Waaqayyo eebba jireenya dabarre abboomeera jedhaa jenna. Maaliif Waaqayyoo tokkummaa barbaada gaafa gettan waa lamaan naa hiikama warra qabataniif. Tokko Waaqayyo tokkummaatti waan hin amanuudhaa fi Waaqayyoyyuu Waaqa tokkummaatiin waaqummaa isaa kabachiifatee jiraatudha. Bantii Waaqaa irrattis lafa irrattis Waaqayyo kennayyuu Waaqayyo abbaati Waaqayyo ilmaati hafuura qulqulluudha. Kanaaf Waaqayyo ofii isaa iyyuu sadan Waaqayyo tokkummaatiin walii galee kan hojjetu walii galee kan yaadu walii galee kan buluuf kan bulchu waan ta'eedhaaf tokkummaa ofii isaa waan qabuudhaaf amala tokkummaa waan qabu Waaqayyo amala ofii isaa waldaa kiristaanaa irraa obbolaa irraa barbaada. Na dhagaa ni lammaffaa maaliif Waaqayyo tokkummaa obbolootaa barbaada waliin ta'a maaliif faarfadhaa waliin ta'a maaliif weeddisaa Waaqayyo maaliif jedha gaafa gettan namni addunyaa kana mararraa gaafa biyyi lafaa kun dhidhimtee baddu garee lamatti lamee bakka lama jiraata. Tokko karaa bitaa Si'ool keessa warri bu'anii watwaata warri iyyan qoba qobaatoon taane gamtaadhaan iyyuu gamtaadhaan wacuu wayyoo hin banne hin gubanne jedhu biyyi lafaa kun gaafa baddu gareen tokko gara ibidda gaannab garee lammaffaan anaaf sii garuu Kiristoosiif yoo jiraanne eessa dhanna gara Si'ool dhaqnee faarfachuudhaaf ililchuudhaaf hoolicha Waaqayyoo faarfachuudhaaf iddoo tokko buufannee maqaa isaa ol kaafna. Garee lama jira. Kanaaf Waaqayyo maaliif tokkummaa barbaada gaafa gettan waa lamaafidha. Tokko Waaqayyo ofii isaayyuu Waaqa tokkummaadhaan bulula. Lammaffaa addunyaan kun gaafa baddu ilmi namaa bakka tokko jiraachuudhaaf akka jiru garee lamatti qoodame
sagalee Waaqayyoo keessa ragaa waan argannuudhaaf Waaqayyo tokkummaatti amana. Egaa har'a dhagaa waldaa kiristaanaa keessatti deddeebi'uu kan hin jaallanne, faarfachuu kan hin jaallanne, waaqeffachuu kan hin jaallanne, tokkummaa obbolootaa keessatti waa'ee tokkummaa obbolootaa kan hin beekne Waaqayyo kedhe tokkummaa obbolootaa keessa ani eebba kaa'eera, jireenya kaa'eera jedhe. Si eebbisuu guyyaa har'aa kana as qabe harka bitaan mirgaa. As keessa abbaan jira, haati jira, boleettiin jirti, obboleessi jira, xinnaan guddaa jira. As qabe harka bitaan mirgaa. Kana booddee namaan si eebbiseera maqaa Yesuus. Hin simattuu yaa namaan si eebbiseera ba Yesuus. Nama si muka dhaqasila ati kana booddee naman abduudhaani. Waaqayyo nama baay'ee sii laata jedha. Yookaan siin abbaa godha jedha. Yookaan nama biraa abbaa sii godha jedha. Arraa qabdee jedha eebbisaanii. Naman abduu Waaqayyo namaan si eebbisaa jedha. Nam tokko harka bal'ifate ameen haa jedhaatu. Simate ameen haa jedhaatu. Waaqayyotu tokkummaa keessa maal kaa'eera? Eebba kaa'eera. Kanaaf faarsaa 449 maayidha tokkummaatiin jajachuu akka qabnu walga'ii warra Waaqayyoof qulqullaa'anii keessatti Waaqayyoon faarfadhaa'edha. Dhagaa faarfannaan jaalala toon taane dirqamadha. Waaqayyoon beenna taanaan ndammaa'edha. Israa'el Waaqayyo isaa agagatu jedhamitiire. Ijoolleen Tsiyoon immoo isaa ulfeessanidha. Maaliin? Kiraaraan dibbee walitti rukuchuudhaan maalaa godhanii faarfatanidha. Meeshaan faarfannaaf oolu baay'eedha. Baay'een dubbatu isa guyyaa har'aa kana. Kan akka kiraaraa, kan akka dibbee walitti rukuchuudhaan, sibiila kililchuudhaan jedha. Meeshaawwan garagaraadhaan, fiinuu afuufuudhaan, faaggaadhaan Waaqayyo maalaa godhanii waaqeffatanii, faarfataniidha. Faarfannaan immoo afaan garagaraa ta'uu danda'a malee faarfannaan faarfannaadha. Qooqa garagaraa ta'uu danda'a malee dheerachuu danda'a, gabaabbachuu danda'a malee faarfannaa Waaqayyoof dhiyaatu zeemaan itti ba'ee, yeedaloon itti ba'ee, qooqaan weedduun hafuuraa kan makate kamiyyuu aarsaa Waaqayyooti waan ta'eedhaaf faarfannaa keessa maaltu jira gaafa jettan humna jira. Waaqayyo Waaqa faarfannaatti amanudha. Waaqa faarfatamuu qabudhas. Waaqayyo Waaqa faarfatamuu qabudha. Waaqa faarfannaattis walii galudha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee waldaa gaafatan faarfanne si Waaqayyo wajjin walii galteen qabdan. Bakka gabaabaatti. Relationship faarfannaa warri hin beekne warri afaan keessan keessa faarfannaa baaftanii faarfachuun akka qaaniitti warri ilaaltanii guyyaa dhumaatti amantanis amanuu baattanis ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos fuula abbaa duratti sinitti qaana'uunsaa beekamaadha. Dhaabbata gara waan ta'eef ganaatti deemaan jira. Walumaa galatti faarfannaa maal qabaa gaafa jettan humna qaba. Sagalee Waaqayyo keessaa kutaa tokko sin agarsiisanii fadheen. Sagalee Waaqayyo keessaa gaafa laaltan ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 19 kaastanii amma 21tti gaafa dubbiftanii gaaf tokko saba Israa'eltu galaana diimaa ce'e. Erga galaana diimaa ce'anii kan booddee Waaqayyo akka dinqiitti isaan ceesise. Galaana diimaa biyya Gibxii ba'anii otoo Waaqayyo biyya isaanii yaadatti deemaa jiranii karaa walakkaatti galaanni isaan quunname. Na wajjin taa'aka. Galaanni gaafa quunnamu waan godhan dhaban Waaqayyo garuu akkas jedhe yaa Musee jedhe Waaqayyo keetti waan anteedhaaf na kadhadhu siin dhagaa waan gekkaa tureef Waaqayyo guyyaa gaafichaa gab jedhaa na eegaa jedhe barii lafaa gaafa isaan kaan Waaqayyo jedha bishaan akka tuulaa bulee ganama barii gaafa kaan karaan argamee lafti gogeera ce'uu danda'an. Ameen jedhaa. Kana miti kanan barbaadeen erga ce'anii kaanii booddee garuu isaaniif Waaqayyo halkan tokkotti galaana diimaa baay'ee dheeratu addaan kutee gogsee ce'aa'e. Isaaniif eeyyame malee Waaqayyo diina isaaniif hin eeyyamne. Akkuma isaanii goona jedhee mootiin Fari'oon jajjaboota loltuusaa qabatee fardeen isaa qabatee konkolaataa qabatee ba'ee qajeele. Gaafa inni qajeelu sabni Israa'el akkuma keenyatti milkaa'uuf jedha diinni keenyi attam goona yaa Waaqayyo gaafa isaan jedhan Waaqayyo akkas jedhe Museedhaan yaa Musee jedhe uleema kaleessa eengadatti ol kaaftee galaana kana addaan kutte ammas ol kaasi bishaanicha maal godhi walitti deebiseedheen. Erga mootiin Fari'oon loltoonni isaa mootichi ol galanii Museen harka ol kaase walitti deebi'ee galaanaan makaman. Dhagaa sakana yeroo baay'ee dhageessan. Egaa dhagaa Waaqayyo waan dinqii godheefiidha. Waan jabaan ilaala oolmaa Waaqayyo waa lama yaada. Tokko Waaqayyo karaan ba'een beenne karaa baaseef hin faarfatamuure daandiin ba'een beenne daandii laateef daandii darbee yu gada
awwaara ture galaanichi walakkaan jedha aangoo waaqayyo yaadame attamittiin gaafa gettan halkan sana walakkaa waaqayyo jedha bishaan tuulaa ture girgiddaa godhee dhaabee jedha sabni Israa'el ce'ee ka'ee booddee warra Fari'oon maal godhe galaanaan make achi keessa immoo obboleettiin Aaroon Miiriyaam kan jedhamtu jirti isaa wajjin tajaajila kan laatu raajiidha isheen Miiriyaam jedhamti amala ishee keessa dibbee rukuchuu faarfachuudhaan beekamti dibbee immoo qabu sabni Israa'el otuma gumgummii qabanii faarfachuu immoo beeku erga ce'anii ka'anii booddee yaaddoo isaanii waaqayyo baafachiise mootii Fari'oon galaanaan make mee waa si eebbisu waan amma si ari'oo kana fudhatteen qeetu dhiigolechaan bara kana fudhatteen ceetu maqaa Yesuusiin otoo si hordofuu si biraafa waggaa kana keessa na biraafa kan jedhu ameen ayidaat gaafa galaanaan makamuu hin argan hin gammadani waan jechaa wallaalan kanaaf akkas jette Miiriyaam yaa durboota Israa'el maaliif teessu kottaa dibbee fudhadhaa jette isaan dura buutee jedha dibbee fudhattee akkas jette waaqayyo mootii Fari'oon loltoota isaa fardeen isaa konkolaataa isaa hundumaa galaanaan makeera haleluuyaa maal godheera galaanaan makeera kottaa hin weeddifna kottaa hin faarfanna otoo laaltanii oolmaa waaqayyo maaliif cal jettu kaan jedhani har'aa qabi ayyaanni waaqayyo si'aa kaasu eeyyee gargaaramneerra dabarreerra otoo diina keenya galaanni nyaatu agarreerra attamiin cal jennaree maal godhaa malee dibbee fudhadhaa maal goona waaqayyoof hin weeddifnan faarfanna haleluuyaa mee harka milgool kaasa nan faarfadha waaqayyo koof jedhayyaa harka mol kaasa nan faarfadha waaqayyo koof jedha faarfannaa keessa humni gira gedhayyaa gaafa faarfata waaqayyo warra lapheen isaanii dadhabaatti humna godhe warra ce'uu isaanii otoo beekanii akka waan hin ceenetti of yaadaa turan waaqayyo onneetti godhe ameen jettu ammas ergaan dubbadhaa namni ce'u jira guyyaa irraa kana ati immoo toon ce'iin faarfatta moo'icha argita dhiiga olichaa dhiiga Yesuusin nam tokko afaanii baasee ameenaa jedhama dabalate ne dhagaa egaa faarfannaa maal qaba gaafa gettan humna qaba sagalee waaqayyoo keessa dhaqaa dubbisa aduraa mootota lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 mootota lammaffaa 3:16 dhaqaa dubbisa faarfannaan yookanaachi weedduu waaqayyoof ta'u moo'icha akka inni qabu sin agarsiisa kutaa sana gaafa laaltan lammaffaa mootonni boqonnaan 3 lakkoofsa 16 gaafa laaltanii gaaf tokko mootii Yihuudaafa Yooshaafet faatu waa rakkate diina loluudhaaf ba'aa jiru warra Aminooniin isaanii loluudhaaf deemaa jiru mootota 3 ta'anii ba'aniiru lolatti deemaa jiru garuu otoo lolatti deemaa jiranii biyya isaanii keessa bishaantu bade bishaan fardeen isaanii dhugan horiin isaanii waan dhugan ofii isaanii waan dhugan dhaban hin rakkatan waan rakkataniidhaafi diinni immoo itti dhaammateera lolli immoo jalqabameera achiiti diinni isaan loluuf qophaa'eera isaanis immoo hin lolla jedhanii manaa ba'aniiru otoo lolarra jiranii karaa walakkaatti bishaantu bade biyyicha keessa waan godhan wallaalan fala isaa dhaban raajiin tokko inni bara Eeliyaas waaqayyo dibee kaase Eelsaa namni jedhamu saba Israa'el keessa raajii waaqayyo akka jiru dhaga'aniidha gara raajii kana dhaqaniidha na dhagaa jabeessaa gara raajii kana gaafa dhaqanii akkasittiin jedhan maaloo fardeenni keenya horiin keenyi maal abdeetti bishaan abdee dhumuudhaaf jechaa jirra lolaaf immoo ba'aneerra warra Aminoon fa'aa tulluu seeree lolfan fa'aa lolla gennee ba'aneerra warra Mo'aab fa'aa garuu hin dandeenyu wanti rakkina ta'e farda keenya caalaa meeshaa waraanaa keenya caalaa wanta gatii dhoowwatu bishaan tun jiru maal goonaa yaa nama waaqayyoo hafuurri Eeliyaas irra ture sirra jira waan ta'eedhaaf akkamittiin nu gargaarta jedhan seenichi bal'aadha waan inni jedhe bikkaan siniin jedhaan amma akkamitti akka isaan gargaaru yaadi raajiin kun kanaaf akkas jedhe egaa jedhe nama kiraara rukutu maal godhaa naa fidaa kiraara fidaa jedhe kiraara maal godhaa rukutaa kiraarri kan maalii gaafa gettan meeshaattiin faarfannaan faarfatamuudha meeshaattiin aarsaan dhiyaatuudha meeshaattiin weedduu waaqayyo maal ta'uudha weeddifamuudha mee yaada diinni dhufeera waraannas deemaa jira lola jalqabaniiru karaa walakkaatti garuu bishaan badeera maalidha bara bishaan badummoo boo'ichadha imimmaanidha malee kiraarri hin barbaadamu
yoo jiraate yoo maal godhu hin fannisu malee akka saba Israa'el. Garuu inni kun maal jedhe yoo fanniftan ta'eeyyuu fannoo irraa gadi buusaati lafa duwwaatti faarfannaa waan ta'a. Ameen gettoo afaanii baaftanii lafa duwwaatti maal goonaa hin faarfanna. Sana booddee gada kiraarri dhufee fi hin rukute hafuurri Waaqayyo dhufeef. Sana booddee akkas jedhe egaa jedhe faarfannaa kana booddee mul'anni dhufeera. Maal godhaa dachaa kana qotaa jedheen. Otoo faarfattuuti mee abdii wayii dhageessaa mati. Otoo faarfattuuti mul'ata haaraa fudhattaati. As qabi hafuura faarfannaan si guuteedha dhiiga qaraanii irraan. Jalqaban dubbanne jalqaba maannaa fidaa jedhe kiraara hin rukute hafuurri Waaqayyo dhufeef. Faarfannaa booda ammoo hafuurri Waaqayyo dhufa waan ta'eedhaaf faarfannaa keessa hafuurri Waaqayyo dhufa waan ta'eedhaaf hin dhufeefi dachaa kana qotaa jedhe. Maal gon qotaa maaliif gon dachaa kana Waaqayyo maaliin guuta bishaaniin guuta. Amma yeroo baay'ee Waaqayyo genna dachaa sana qotaa jedhee hin qotanii bishaaniin guutee genna. Maalidha duuba isaa kan jiru gaafa jettan faarfannaadha. Faarfannaa duuba duwwaan hin guuta. Yoo ameen gette sii ta'a begeetaa biyyeessuus. Faarfannaa duuba diina mo'attaati. As qabisin eebisa dhiigolichaan waaqeffannaa guyyaa har'aa kana booddee argaa waan haaraa. Argaa waan haaraa dhiiga Yesuus. Mee faarfannaa duuba gedhaa. Moo'ichi jira jedhaa. Injifannoon jira jedhaa. Kiraa rukute aarsaa Waaqayyo dhiyeesse hin faarfate jechuudha. Sana booddee waan Waaqayyotti himettime hin qotaniidha. Waaqayyo bishaan biyya biraarraa fidee boollicha maaliin guute bishaaniin guute. Hin dhuganii ofii isaaniis fardeen isaaniis horii isaaniis hin dhobaasanii gadi ba'anii hin lolanii otoo loliin iyyuu Waaqayyo maal godhe beektu dachicha bishaaniin guuteetti aduun gaafa ba'u jedha. Warri isaan loluudhaaf as deemaa jiran aduun waan itti ba'e bishaanichi dhiigatti fakkaateedha. Diinni warri dhufaa jiran jedha warri Aminoon warri Mo'aab warri Tulluu Seer jedha walitti deebi'anii wal fixan jedha. Otoo warri Israa'elootaa warri Yuudotaa gadi hin ba'iin Waaqayyo bishaan faarfannaatiin dhufee maal godhe diina galaafate. Otoo faarfattuu miilla kee dhidhiite jawwicha waraaneera laa. Ara jawwicha waraaneera maqaa Yesuusiin. Mee amanaa mee dhugaa Waaqayyo yeroo faarfattan utaalaa gaafa isiniin jedhan utaalaa mee mataa jawweera dhaabatta. Xinqolaarra dhaabatta. Nam tokko afaanii baase ameenaa gadi yateeyya. Maaliif beektu faarfannaa keessa humni jira. Kiraa rukutee dachaa qochisiisee bishaan hin jirre fichisiisee bishaan maal fakkeesse Waaqayyo immoo dhiigatti fakkeesseetu mootii sadii wal fikkisiise. Sabni Waaqayyo nagaatti jiraate. Faarfadhu malee mee Waaqayyo diina keetti diina sii ta'a. Gaafa harka ol kaaftu amantees amanuu baates waan fudhattu qabdaa mati. Gaafa miilla kee ol kaaftu mataa jawweera si dhaaba Waaqayyo. Irra dhaabadhu dhiiga qaraanii irraan. Nam tokko ameenaa jedhaas. Warri faarfannaatti qooftan waan baay'ee sin jalaafa. Socho'i, utaali, gajjedhi gaafa jedhan. Yoo amantee goote, oomna faarfannaa keessa jiru yoo beette, dudda si dhukkuba yoo ta'e gaafa gajjettuun fayyita. Maaliif warri Waaqayyoof sagadan badaniin bada waan ta'eedhaaf. Faarfannaan maal qaba gaafa gettan moo'icha qaba. Moo'icha. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laaltanii Saamu'eel Dura boqonnaa 16 keessatti gaafa hafuurri Waaqayyoo Saa'ol irraa sokkee hafuura inni Waaqayyoo Saa'olitti erge dhufee Saa'olitti gaafa galee Saa'oliin jedha hafuura inni Waaqayyootti erge hin hiphisaaniidha. Laala Saa'ol nama akkamii ture beektu nama Waaqayyo dibe nama dibata Waaqayyoo baatu ndaa keessa darbee raajii ta'eera. Raajii dubbatee beeka raajiin isaa guyyaa baay'ee miti malee. Garuu guyyaa tokko Waaqayyoof jiraachuu waan dideedhaaf jedha hafuura maatti galee Waaqayyo hafuura maatti ergeedha. Gaafa hafuura maatti galuu hin hiphisa halkaniif guyyaa rafuun danda'uun qaajjaa. Gaafa dhaqee rafu warra du'antu naa isa fakkaata. Jeeqamaa hin qaajjeessa sagalee Waaqayyo waan dhiphatuudhaaf jedha. Rakkina kanaaf fala barbaade dhabe. Kanaaf mee waa tokko yaadan gurguddoonni isaa yaa mootii jedhan nama kiraara si rukutu. Jechuun nama faarfachuu danda'u si barbaannu si waamnu jedhan mee naa waamaa jedhan namni kiraara rukuchuudhaan baay'ee beekamu namni faarfannaa danda'u hafuura faarfannaa kan qabu namni tokko jira biyya kana keessa ilmi Isee Daawit kennaa akkasii qaba
siiwaamnu jedhan naa waamaa jedhe daawit gasaggasaa dhufe dibata faarfannaa baate humna faarfannaa baate eessa dhaqaa jira beektu diina ari'uu dhaqaa jira humna faarfannaa baadhu ba'i dhiiga garaani horraa mana akkamiitti deemaa jira beektu mootiidha siree bareedaa irra ciisaa jira macheen mootiidha waan ta'eedhaaf manni isaa soofaa gaarii jira algaa gaarii jira bideena gaarii jira ansoolaa guyyaatti 2-3 geeddaruu danda'a garuu maal geeddaruu hin dandeenye abjuusaa geeddaruu hin dandeenye amma maal eega gaafa gettan amma faarfataan dhufutti amma fuurri faarfannaa dhufutti jeeqamuun dhiphachuun dirqama hin dhaqa daawit gaafa dhaqu mana isaa seenee kiraara taphateef wanta inni gadhan caafamne maaltu beeka yoona kana waaqayyo lolaadha maqaan isaa waaqayyoodha jechuu danda'a ameen gattu sadibe waaqayyo moosisaa jechuu danda'a daawit waan baay'ee jechuu danda'a hin caafamne garuu rukuchaa yeroo ni faarfatu afuurri hamaa sun jedha saa'oliin dhiise irraa sokka ture jedha yeroo daawit faarfatuufi abjuu qulqulluu abjootaa rafeekaa hin gammada yeroo daawit irraa deemu maal ta'a beektu hin dhiphata maaliif gaafa gettan faarfachiifachuu malee faarfachuun beeku kanaaf maayini gaafa daawit maatii abbaa isaa bira dhaqu ammasitti maal taati tidachaati seexan mocortiin natti fakkaata hin iyyisiistiin as qabeerka mirgaa halkanaa ta'u guyyaa sitti kan deddeebi'u omna faarfannaadhaan si guuteera dhiiga garaani irraa nam tokko ameen haa jedhaas namoota baay'ee gaafa garta waldaa keessa manuu taalu bakka shubbisanii burraaqanii jedhanii warra dura bu'a wajjiniin hin galu immoo galanii immoo halkan immoo seerratu taalaa bulu warri faarfattan jirtu har'a waan tokko isin ibsa ganaatti deemaan jira malee mi'a ma dubbadhu dhagaa tokko abjii tokko hin dubbatiin yeroo baay'ee namoota kan rakkisu waldaa keessatti ati faarfataa miti wallolu yeroo tokko namoonni dirqaman faarfataa ta'aa kan jedhan jiru warra worship godhan arganii warra faarfatan arganii maaliif faarfanna jedhame tokko maaliif akka faarfanna isinitti hima tokko maaliif faarfanna faarfannaa maalumaaf faarfannaa sababiin faarfannuudhaaf sajalqabaa ijoollee Yerusaalem waan taaneef faarfanna dirqamni keenya kanadha shaakalli guyyaa dhumaati waan ta'eedhaaf sababiin faarfannuudhaaf sababni isaa kanadha ijoollee mootummaa waaqayyoo waan taaneef faarfanna maaliif faarfanna lammaffaa warri bareessitan humna mootummaa waaqayyoo baannee waan jirruudhaaf humni mootummaa waaqayyoo immoo galata waan ta'eedhaaf afuurri faarfannaa gara keenya dhufa kanaaf faarfanna yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti jaarsoliin dargaggoota wajjiniin paasteroonni raajoonni waldaa keessatti maalii wallalu gaafa gettan ani kennaa faarfannaan qabaa jedhayya silingii 3 barreesse 4 barreesse 5 barreesse tokko maayedha faarfannaan tokko waa biraa lammaffaa waa biraa 3 waa biraadha namoonni tokko kan waaqayyo dibee kennaa isaa kenneefi faarfataa jedhamanii faarfataa ta'an jiru tokkoof garuu waaqayyo akka inni faarfataa ta'uun barbaadu garuu faarfannaa kennaaf hundi keessan gara koolaalaa waaqayyo nama faarfataa ta'ee waldaa kiristaanaa irra deemee albamiin baafneef faarfannaan kenna dhugaa moo soba dubbadha hin kenna moo hin kenna waaqayyo faarfannaa sii kenna jechuun dirqama istiidiyoo deemte jechuun miti waaqayyo faarfannaa sii kenna jechuun dirqama baate guyyaa sanbataa guyyaa roobi waldaa kiristaanaa jeeqna jechuun miti maaliif faarfatta gaafa jettu ati mucaa waaqarraa waan taateedhaaf yookaan achi faarfannaan ergaa raajii baatee dhufee gara kee dhufa jabaadhu hin darbaasiin jedha yookaan achi immoo hin mo'attaasiin jedha bakka faarfannaa haaraa wayii faarfatta ergaadha yoo amante siitaa hin dabarta bakka anna mana naasaa yeroo baay'ee gaggeessatti bar tokko faarfannaa barreessuutti hangattaa'e waaqayyo immoo 99 2,000 ce'uuf jedhe toonarii eeguu dibameen waaqayyo akkas naan jedhe ati raajiidhaa naan jedhe waaqayyo waa'ee raajummaan beekamu 99 2,000 ce'uuf yeroo ka'amu horiin eegasa dhugaa waaqayyooti guyyaa kamisaa galgala dibamee galee waaqayyo akkanaan jedhe ati raajiidha raajii waan jedhu sammuu kootti qabadheera na raajii ta'uu badaan barbaadu maaliif raagota baadiyyaa yoo laalta yeroo baay'ee ikonomikaalis spirituaalis fagoon ga'an na of kalchaachii kan dhufta yoo jiraattan garuma jechuufidha waaqayyo yeroo hundumaa baadiyyaa yoo naqe magaala konfireengeet ati kennaan kee raajiidha naan jedhe ani immoo faarfannaan hawwa maaliif hawwitaa gaafa gettan faarfannaan ciqiciqiin qabu kirikiriin qabu
dhugumana ergan xinnoo ishee qaacimmadhee faarfannaa hawwuuttan ka'e waaqayyo mitiim ofii koo nawwaam na daftariin bitee jira ammaa yaadannoonsa iskiriptoon bitee kan faarfannaa qobaan kaayee daftara biraarra wangeela biraa kaayee nan jalqabe bakka barbaaduuttan ka'e nan kadhadhan dhufu booda ga'ee garuu faarfannaa lakkaa kadhadhee dadhabee booddee mun dhufe gaafa dhufu barreessuuttan ka'e 57 barreesse dhugaa waaqayyooti ndaam guyyaa tokko maqaa namaan dha'u utuun lafa horii taa'ee fagoo daana waame urgaan foolii kee iddoon iyyaanne fideena dhaabe tarreen iyyaanne anoon abjoonne naata jedheen carraa akka kana situ filatee naa badhaasee kakuu ganamaa innaan baay'ee fagoodhaa si fidee naan jedhe abbaan ta'e baay'ee fagoodhaa si fidee eessaa si fidee naan jedhe amma dhugaa waaqayyooti yeroon faarfattoonni baay'een maaltaa faarfannaan keen bar istiidiyoo geesheed hankoo istiidiyoo laphee kooti ameen jedhe faani baaseeyye ani faarfannaa baay'ee nan faarfadha guyyaa gara guyyaatti dhugaan kan waaqayyo garuu hin barreessu maaliif gaafa gettan ergaa kooti har'aa qabee gara kaalifamee gariyaayye nam tokko harka bal'ifatee ameen yeroo baay'ee beekan otoo rafuu faarfannaa silinyiidhaa kaasee quxurii 3 4 natti faarfata abbaan ta'e ka'een barreessan gala garuu hin barreessu maaliif beekta akkam faarfataa ta'u otoo hin ta'in akkam faarfadhu barbaada waaqayyo maal waan hin ta'eef mucaa waaqayyo waan hin ta'eef mucaa si'ool waan hin ta'eedhaaf mootummaa waaqayyo na wajjin waan jiruudhaaf eenyu akka ta'een beeku har'aa qabee hafuura faarfannaadhaan si guuteedhaan harka bal'isee abbe hafuura faarfannaa iyyaa akka jedha har'aa kaasee gadhaayya mootummaa waaqayyo jedha mootummaa faarfannaadhaan guuteedha nan faarfadhaa gadhaayya harkan bal'ifattuu yaamee nan faarfadha gadhaayya as qabi kaasin eebbisan barbaadda faarfannaa haaraa si badhaaseera ara faarfannaa haaraa si badhaaseera maqaa Yesuusin warra akka koo rakkattan hin kadhatiina kennaa keessa miti taanan hin barreessi faarfadhaa darbaa giddiin qabiina ameen jedha mee dargaggoonni ameen jedhame isa kana malee akka istiidiyoo halattuuf akka guutuuf akka addisuuf akka dasitaaf ta'uuf hin faarfatinati yoo kennaa keete bargit bu'i duukaa innu si gajjabeessa kanaa garas garuu maaliif faarfanna gaafa gettan mucaa Yerusaalem ta'uu keenya waan ta'eedhaaf mootummaa waaqayyoo humni isaa waan nu wajjin jiruudhaaf mootummaa waaqayyoo keessa moo lallabni hin jiru raajiin hin jiru maaltu jira faarfannaa mee har'aa qabee nan faarfadha kan jedhu nan faarfadha har'aa qabee hin faarfatta as qabi si eebbisu kan namaa miti haaraamti siif adbu kana booddee ela kanuma kee kan ta'e waaqarraa siif alifu dhiiga qaraane warra hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 25 gaafa dubbiftan Phaawulosiif Sillaas mootii Roomaan qabamanii mana hidhaa gaafa galfaman sababii dubartittii keessaa hafuura baasaniidhaaf waan gaafa hidhamanii mana hidhaa galan iddoo hidhamanii jiranittidha harki miilli isaanii maalidha hidhaadha garuu jedha waa lama godhan tokkodha waaqayyoon kadhatanii hin faarfataniidha hidhaa keessatti moo eeyyee maal barbaacha faarfannaan hin hidhamu waan ta'eedhaaf harki hidhamuu danda'a mootummaa waaqayyoo mootummaa hidhamu miti isa waan matatu immoo si dhowwaata namni jiru ameenaa jedhu namatti wabii waan matatu immoo yoo si dhufe si baasaan jedhameen jedhaayya Phaawulosiif Sillaas mootii Roomaatti kan dubbatu hin jiru waan ta'eedhaaf mootii Roomaa mootii kan ta'e Yesuusin waaman waaqarraa maa hidhanii faarfannaatiin faarfanni qillafan jiru macheem hidhaayikaa waan jedhanii fakkaatu jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caala maal godhame mee hidhaayikaa amani kan keerratti jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala merka kemirgol kasi maal godhame hidhaayikaa jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caala irra deebi'a maal godhame hidhaayikaa jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caala warra jaallatudhaa keessaa hiikaman sin eebbisas qabi carraa kee gaa'ila kee fayyaa kee fudhattaa irraa qabee si hiikeera nam tokko ameen haa gado dabalii ameen jedhayya
warra kamii ka warra isa jaallatanii ka. Ora labaadiyaa. Nam tokko ameenaa jedhu. Carraa kee hiikeera. Mana kee hiikeera. Fayyaa kee hiikeera. Nam tokko si'a lama ameenaa jedhu. Dabali ameenaa. Yaa. Hin hiikaaree hin hiika malee. Xabaqaa malee hiike. Finyoo isaaniirraa hiikeera. Eenyu akka teembee afurri waaqayyoo nama 62 nanii kanaan geekaa jira. Nanii kanaan jedha afurri waaqayyoo. Kan eenyu akka teembee qubna waaqeffannaa keetii kamalaa. Arraba kee hiikeera. Qooqa kee hiikeera. Maal taa'u ameen gata sii ta'ala. Mee faarfadhaame. Yeroo baay'ee gaafa kadhattan faarfannaa banaa kadhadhaame. Kadhannaa haaraa sinii dhufa. Amala akkasii warra qabdan isteera kolkaasaa. Yeroo kadhattan faarfannaa kan dhaggeeffatan kolkaasaa. Yaa ergaa haaraa si dhufa. Mata duree haaraa. Awwaasitti mu namni mootummaa waaqayyoo keessa hin jirre har'uma yoo beeka jedheen amanaan. Maaliif beekta? Hin faarfatu taanaan, faarfannaan sin guutu taanaan, imimmaan sin qabu taanaan, abbaan jettu taanaan. Bakka lafa fayyaafa. Aleluuyaa! Jedhi siin hin galu taanaan maalan sii godhane. Ardhaa qabee si akka meera marfee kanaa dhiigalichaan. Horaa laabaadhaa laabaasiyaa. Garuu dhugaa waaqayyoo firuu waaqa dhugaa naa ba'a. Har'a abbaa ta'e otoon cal jedha jettee akka cal hin jennetti. Otoon zim jedha jettee zim akka hin jennetti. Har'a mootummaa koo wajjin hin baasanaan jedha firri waaqayyoo. Ndam Phaawulosiif Sillaas ofii isaanii bichaa miti. Otoo faarfatanii jedha hundee mana hidhaa maal ta'e irraafame. Hidhaa warra hidhamanii irraa hiikame. Har'aa qabee maatiif sanyii kee hiikeera. Faarfannaa keessa humni jira. Mee waa sitti immoo gaafa fakkeenyaaf mee aarii wayii si qabee gaddi wayii si qabee waan gootu gaafa wallaaltu yoddoo siree kee dhadhee kadhachuu dadhabde miimoorii faarfannaa gadhiisi cal jedhimee waa si fudhate sokka. Hin baata yaaddoo kee keessaa. Har'aa qabee sammuu kee miimoorii hafuuraan akka meera dhiiga gadaanuu irraa. Natti hima furri waaqayyoo. Namoota baay'ee rakkina harkaan fudha fura kanaan jedha. Faarfannaan siyaa fudhatu waaqayyo ameen gedhaayyaa. Faarfannaa keessa maaltu jira? Humni jira. Humna akkamiitu jira yundaan? Humna hidhaa hiikee loltuu raffisee moo'icha kennuuf. Kanaaf faarfachuutti walii gali. Faarfadhus. Faarfadhu. Annamaas haa ta'u kan kee faarfadhu. Amaariffaa ta'u faarfadhu. Afurri waaqayyoo jireenya keessan keessa jira taanaan isin mootummaa waaqayyoo baattanii jirtu. Mootummaa waaqayyoo immoo mootummaa faarfannaatiin guuteedha. Meesinitti immoo saraawwitiin mootummaa waaqayyoo keessaa dhukaan isaanii faarfannaadha. Ameen hin gallisinu. Maaliif gaafa gata maal dhabeettu mul'ata boqonnaa 19:1-5tti manguddoon 24 jedha. Warri lubbuu qaban arfan isaaniidha. Manguddoon 24 warri lubbuu qaban arfan isaaniidha. Halkaniif guyyaa yeroo hundumaa fuula hoolikaa duratti argamuudhaan oo maal jedhu jedha. Haleluuyaa. Waaqayyoof haleluuyaa. Aangoon, humni, jabinni baruma baraan kan saati. Jedhanii hoolika duratti isa eebbisuudha. Safaarfatuudha. Halkaniif guyyaa. Hankenni garuu daqiiqaa 5 dhaabatee waaqeffatu. Durdar sirbaanii. Tu kan siraa kan gatee garuu baay'ee hojjenna. Tu mala barumsa ta'e garuu baay'ee dalagna. Yeroo baay'ee worshippiin lama gaafa ta'u dadhaba sabni keenya hin taa'u ofirra gad. Maaliif beekta? Waa'ee faarfannaan beekuu qaba. Nama si bukkee jiru qabii ol kaasii hin faarfanna faarfadhu jedhaane. Adaraa waaqayyo walitti himaa faarfadhu faarfanna jedhaane. Meerra deebi'aa jedhame hidhaa hiikaa jaamaa banaa bu'aa kaasaa gooftaan jaalalaa. Hidhagaamu sagaleen hidhaa hiikaa jaamaa banaa bu'aa kaasaa gooftaan jaalalaa. Hidhaa hiikaa maal godha jaamaa banaa. Hidhaa hiikaa jaamaa banaa du'aa kaasaa
deebi'a mayyune. Utunni banuu ija jaamotaa. Eeyye. Utunni Ijaan argine oduun nageenye. kanaaf jal jechuun immoo hin dandeenye. Hidhaa hiikaa. Caljali wambarii keetti hirkadhuuti. Jaamaa banaa. Himbana jaamummaa jireenya kee. Duwwaa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra jaalaa. Abba. Hidhaa hiikaa. Caljali faarfadhu caljali faarfadhu. Jaamaa banaa. Yesuus iyyee abbaa lafa onaa. Duwwaa kaasaa Oh. hundaarra jaalaa. Utunni banuu ija jaamotaa. Otuun ni cabsu aangoo diinota. Utunni cabsu aangoo diinotaa. Ijaan argine oduu nageenye. Kanaaf jal jechuun immoo hin dandeenye. Hidhaa hiikaa. Harka bal'isaatti sabaa. Jaamaa banaa. Of gati hin taa'in. Duwwaa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra jaalaa. Hidhaa hiikaa. Raboo sayya labadia. Elebo rashila labora labadia. Kaasaa gooftaan Elebo jaalalaa dia. hundaarra jaalaa. Hidhaa hiikaa. Jaamaa bana. Jaamaa banaa. Duwwaa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra jaalaa. Hidhaa hiikaa. Jaamaa banaa. Duwwaa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra jaalaa. Hidhaa hiikaa. Jaamaa banaa. Duwwaa kaasaa gooftaan jaalalaa hundaarra jaalaa. Yemmuu isin waaqeffannu nagaa keenya deebi'a nagaa. Nagaa keenya deebi'a nagaa. Yemmuu isin waaqeffannu nagaa keenya deebi'a nagaa. Nagaa keenya deebi'a Holicha Waaqayyo, holicha Waaqayyo. Yemmuu isin waaqeffannu Holicha Waaqayyo, holicha Waaqayyo. nagaa keenya deebi'a nagaa. Nagaa keenya deebi'a nagaa. Yemmuutti yaadadhu isin sagaareessa waan ani jedhu nama akkamiin kun ibsa. Yemmuutti yaadadhu isin sagaareessa waan ani jedhu nama akkamiin kun ibsa. Anaaf abbaa korraa waan hundanaaf taate. Anaaf abbaa korraa waan hundanaaf taate. Hafuura qulqulluu, hafuura qulqulluu, hafuura qulqulluu. Tolee sittaa toluu Jireenyi koo narraata beekamuu kee ta'uun koo. Moo'ii uumaa koo. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. ragaan barbaadu ofii kee beeknan gaana. Hafuura qulqulluu. Harka walitti rukuchaan gaafatunni kun. Hafuura qulqulluu. Jabaadhu ayisoon qabu daboon kun. Tolee sittaa toluu jireenyi koo. Ragaan qabu sii giraachuun. Irraata beekamuu kee ta'uu koo. Amaamoteen qabu namni sii giraatu Yesuuse. Uumaa koo. Tolee sittaa toluu jireenyi koo. Irraata
beekamu ta'uun koo moo'ii uumaa koo. Tolee sittaa tolu. Tolee sittaa tolu jireenyi koo. Meerka bal'ifadhaati mee. Har'aata beekamu ta'uun koo moo'ii uumaa koo. Harka bal'ifadhaati mee. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Tolee sittaa tolu jireenyi koo. Narraata beekamu ta'uun koo. Moo'ii uumaa koo. Tolee sittaa tolu. Tolee sittaa tolu jireenyi koo. Ameen ameen. Narraata beekamu ta'uun koo. Moo'ii uumaa koo. Harka bal'ifadhaa kadhannaa dhumaan sinii kadhadha. Yoo dhabdes yoo argattes galgalli kee hin badiin. Biddeena hun kadhadhu guyyaa irraa dhugaadha. Sii migates migachuu baates galmeera naqamii maqaan kee bara baraan. Hoolichi Waaqayyoo si haa waamu Waaqarraa maqaa kee. Amma fe'e nama dhabi. Amma fe'e gartuu dhabi. Amma fe'e haqami laaqami. Addachuu Waaqarraa maqaa kee hin gatii bara baraan. Maaloo maqaa kee haa waamu guyyaa dhumaatti la. Siin kadhadha jabina akkasii siif haa laatu ilmi Waaqayyoo. Raajiin aalame tokko sitti irraa ol kaasi. Isa argatteerra natti argachuuf jirtuun caala. Sadhabdeerra inni argachuuf jirtu sin caala. Hin hankaakii miilli kee mootummaa bara baraa keessa. Yoo gadi baate faarfannaa. Yoo ol galte faarfannaa. Yoo teesse kaate yeroo hundumaa hafuura faarfannaa. Simadhu waameera bantii Waaqaarraa.